أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، آه برنامج كينيا شروط الصلاة، أركان صلاة رجل أركان صلاة وهي التحيات رجل سنراجع ما تدرين كينيا نتير رجل وهي التحيات. أكنا جربان كتابا. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك نجيني سر هاجراته أيها النبي، يا نبي ربي، يا نبي جننا نجيني سر هاجراته. ورحمة الله رحمن ربي تيفي وبركاته بركات ربي اللي سر هاجراته. أكنا جتة قرأت التحيات كيستي تدعو للنبي صلى الله عليه وسلم. نبي ربي تفنك الأتى بالسلامة والرحمة، نجينا في رحمتك التاف والبركة. أكسما بركات رسول أفكرت سيجلين ورفع الدرجة، درجة سا ألف أمول ربي فكرت. والذي يدعى له إني إساف كرتمو ما يدعى مع الله ربي وجن إن كرتم إساف كرتمو ربي وجن إن كرتمو أسرد مال ركوجرا مالتي أجوجرا وكان كيستي شهادة توحيدا أكيد كده سرتي برسي تجرا التحية لله كان قبجت مالف أما غري تجرا ورا نبي كرت النبي دان نادر مدجر كان نبي دان هل كان قبجت كان نبي دان أتهير كوكيت hirkookooti cinqirraa na baasi warra jedhutu jira. Kanaafuu nabiyyiidhaaf isaafuu hin kadhatamu malee rabbii wajjin hin kadhatamu jechuudha. Rasuulaaf nageenyaaf rahmata barakaa darajaa isaa ol fuudhuu hunda kadhattaaf jechuudha. Ammoo rabbii wajjin hin kadhatamu nabiyyiin. Rabbii wajjin kadhatamu nabiyyiin illee malaayikaan illee eenyullee rabbii wajjin hin kadhatamu jechuudha. Kan kadhatamu eenyu? Rabbuma qofa jechuudha. Namni isaa ofiifuu isaaf kadhatamu namaaf waa gochuu danda'a? Hin danda'u jechuudha. Maaliree? Kanaaf aqiidaa wallaaluu, maalummaa toohidaa wallaaluutu isaan dhamaasu jira jechuudha. Kanaaf warri rabbii rasuula waamatu, rasuulatti haajaa himatu baay'een isaanii usuula salaasaa qara'uu jibban. Kanaaf jibban kunoo kana of keessaa qaba. Toohida qulqulluudha waan ta'eef baqatanii. Mallattoon warri usuula hin jaallanne, usuula jibbu, usuula qara'uu irraa wal fageessu irraa fagaatu akka firqummaa beeraa ta'e beekuun barbaachisaadha jechuudha. Kanaafuu usuulli maalirratti hundaa'ee toohida irratti. Shuruuxa salaataati haa jennu malee shuruuxummaan salaataa mataan isaa, arkaanni salaataa, waajibaanni salaataa, salaanni mataan isaatu aqiidaadha. Wanni isa keessa qara'amu, wanni isa keessa godhamu hundi isaatu maali? Aqiidaadha. Toohida of keessaa qaba jechuudha. Digalee assalaamu alaynaa nageenya nurraa haa jiraatu wa calaa cibaadillaahi saalihiin gabroota rabbii warreen gaggaariirallee nageenya haa jiraatu. Tusallimu calaa nafsika nageenya buufta. Nageenya kadhatta calaa nafsika lubbuu kee irratti nageenya kadhatta. Wa calaa kulli cabdin salih dhufa gabricha gaarii ta'e irratti illee nageenya buufta. Akkuma ofiirratti nageenya buuftuu cufa gabricha gaarii min ahli samaa'i wal ard warra samii fi warra dachii irraallee kan ta'an gabroota rabbii malaayikaa ta'u hunda isaa irratti وعلى عباد الله الصالحين قام جدتم
gabricha rabbii warri ta'e malaayikaa haa ta'u insi jinni isaa ta'u hundi isaatu keessuma seena jechuudha. Si galee min ahli samaa'i wal ardi gaafa jedhu warri samii malaayikaa warri dachii hoo jinnii fi insi. Jinnis akkuma namaa lafa kanarra jiraatti. Laakin rabbiin akka isinii fi ilmi namaa waliin agarree godhe. Laakin isaan ni arganii ilma namaatu hin argine jechuudha. Jinni jechuun dhokataa jechuudha. Wassalaamu nageenya jechuun nageenyi du'aa'idha mataan isaatu. Nageenya kadhatuun du'aa'idha. Nageenyi mataan isaatu du'aa'idha. Yaa Rabbi nageenya nu godhi jechuun nageenya nurraa haa jiraatu jechuun du'aa'idha. Kadhaadha. Si galee والصالحون warreen gaggaariin yud'aa lahum isaaniif kadhatama walaa yud'auna ma'a Allah rabbii wajjin hin kadhatama. Kana warri suufiyyoota awliyaa rabbii saalihtoota jedhanii warreen waammatan maali isaan irratti raddii godhu jira jechuudha. Abbaan kitaabaa Muhammad ibn Abdul Wahhab Sheikhul Islaam nama taqaatii miti bara. Muhammad ibn Abdul Wahhab waan inni shirkiirraa bida'aarraa waan hin taanerraa diin keessatti waa haaraa fiduu irraa irrisuutti dabaluu irraa akka inni fagaatee irraallee nama baqachiisu kanaaf jecha Muhammad ibn Abdul Wahhabiin jibbiti jechuu suufiyyoonnii fi warri suufiyyoota faana deemu jechuu. Kaabaashota kanaaf Muhammad ibn Abdul Wahhabiin Wahabiyyaa jedhan warra Muhammad ibn Abdul Wahhab warra Muhammad ibn Abdul Wahhab sheeka islaamaati. Warra jedhanaan Wahabiyyaa jedhan. Eega diin rabbii toohida qulqulluu qabachuun Wahabiyyaa nama godhu ta'ee fa'aan al-Wahhabi anatu Wahabiyyaadha jettee ittiin addatta jechuudha. Akkasi. Ashhadu ragaan ba'a. Kanaafuu warra gaggaarii awliyoota jedhanii sheekota jedhanii maarra jedhanii waammatuun roobarra barbaaduun qabii isaanii dhaqanee ziyaaranii cinqii keessaa nu baasii yaa Sayyid Abdul Qaadir yaa Khadir maal jechuun kun hundaatu shirkiidha bidaadha diin rabbii keessatti hin ta'u jechuudha. Ashhadu ragaan baha allaa ilaaha haqaan gabbaramaan hin jiru illa Allah rabbiin tokkicha malee haqaan gabbaramaan hin jiru jettee ragaa bahuudha jechuudha. Jedheen ragaa baha. Wa ashhadu ammas ragaan baha anna Muhammad عبده قبرتش ربيتي ورسوله إرجما ربيتي رجامبه تشهد رقاباتا شهادة اليقين رجاء سن رقابات ما جتشو ألا يعبد أكا هنجبرمني جبرمو أبو رقابات في السماء ولا في الأرض سمي في دتي كيست الله بحق رقمان إلا الله ربي توكيش مالي سمي في دتي كيست الله أكا هنجبرمني رقاباتها أجتشو أنا هو رسيكني كان الراحة مرة ونا صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.